Haa hordoftoota kiyyaa jira jirtu nagaa keessanii nageenyi waaqayyoo alaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii ani jira hordoftoota koo biyya keessaaf biyya alaa jirtanii nageenyi waaqayyoo alaaf bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu isin nagaa keessanii miti anis jira nagaa kootee har'a xiqqoo mana noollee xiqqoo shine. Akkam isin jirtu nagaa keessan miti anis jira nagaa kootti galanni gooftaatti haa tolu. Obboleettan koo biyya keessa biyya alaa jirtan akkam ture oolmaan torbaan guyyaan sa'aatiin hundu bareedaa nutis jira nagaa keenya galanni isatti haa tolu. Akkam jirtu isin nagaa keessanii nageenyi koo bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabacha. Har'a wanti xiqqoo natti dhaga'ame jechuudha gaddi. Obboleessa keenya kan dheengadda balaa isaatiin boqote dheengaddallee argeera garuu keessuma kottan gadde dhiisee gadda koo sana hin ibsanne jechuudha as bahee miidiyaa irratti dhugaa dubbachuudhaaf har'a yeroo gaggeessaa isaati baay'ee natti dhaga'ame jechuudha baay'ees nan boo'e jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf maafanii miidiyaa koo irratti deemee gadda koo hin ibsadhu jedhee tananii viidiyoo xiqqoo isiniif hojjechuu barbaade jechuudha. Obboleessa keenya waaqayyo lubbuu isaa haa maaru. Waaqayyo immoo jannata isaa galchatu isaa mararsiifatu isaa kunuunsiifatu waaqayyoon baay'ee tokko nama gaddisiisa biyyi lafaa amuma yeroodhaaf waanuma xiqqoodhaaf nuti namoonni walitti bubuuna malee biyyi lafaa baay'ee xiqqoodha. Hundi keenya iyyuu keessummaadha biyya lafaadhaafi. Kanaafuu obboleettan koo waliin dadhabnu waan gaarii waliif haa goonu amma biyya lafa jirrutti tokkoon keenya waan gaarii waliif gochuu haa yaannu waan bareedaa hojjennu namaaf afaaniin qofa osoo hin taane gochaan illee hojiidhaan illee namaaf haa agarsiifnu jedha. Dhugaa har'a yeroo maatii isaa akkasittiin boo'anii yeroo bakka sirna gaggeessaa isaati yeroon argu akka nama tokkotti jechuudha baay'ee tokkoon gadde jechuudha. Dheengaddallee argeera garuu as bahee gadda koo hin ibsanne baay'ee miidiyaa irratti deddeemaa ture. Ani immoo wanti irra caala natti dhaga'ame har'adha jechuudha yeroo sirna gaggeessaa isaati godhanii fi baay'ee keessi koo bakka dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Nama waaqayyoon tajaajilaa baay'eedha. Nama waaqayyoof ajajamaa baay'eedha. Garbicha waaqayyooti. Sirumayyuu dhugaa yeroo nan yaadu jechuudha namni waan gaarii godhu biyya lafaarra hin turu. Namni gaarii waaqayyo sin jaallata akkuma biyya lafaatti namni gaariin jaallatamu waaqayyo birattis namni gaariin fudhatama qaba jechuudha. Innaa kanaafuu yeroo baay'ee ilaala namoonni gaariidha waan gaarii namaaf yaadu waan gaarii hojjetu waaqayyoof jiraatu sagalee waaqayyootiif jiraatu warri jedhamanii in jiraatan jechuudha biyya lafaa kanarra waan gaarii yoo nama gootan maaliif namni lafarratti jibbamu waaqa birattis jibbamaadha jechuudha. Garuu waaqayyoon nama hin jibbu waaqayyo waaqa araaraati waaqa jaalalaati hunduma keenyaaf waaqayyo waaqa dhiisudha. Waaqa jaalalaati waaqayyoon kan akka waaqayyoo eessayyuu hin jiru. Waaqayyo eenyumarraayyuu adda akka namaas hin dadhabin jedhu akka nama namatti hin jijjiiramu akka namaa waan badiin hojjetu namni tokko amma yoo waa tokko badii hojjenne dhiifama nuuf hin godhu. Isheen moo isiniin jedha malee yoo badii tokko hojjettan isheen nama akkasiiti isiniin jedha malee garaa dhiifamaa isiniif hin qabu jechuudhaan. Garuu yommuu warroonni tokko waan gaarii biyya lafaa kanarratti godhanii yeroo baay'ee ilaalee argeera. Biyya lafaa kanarra hin turani jechuudhaan. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko natti dhaga'ame waaqayyo akkuma amantii keessanitti hundi keessaniyyuu waaqayyo lubbuusaa jannataa galchuu waaqayyo immoo maatii isaa firoottansaa akkasuma namoota isa jaallatan isa kabajan hunduma isaanii jajjabina haa kennuuf hin jedha. Ani baay'ee tokkoon gaddee baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Keessi koo baay'ee na gadde jechuudha yeroon sirna gaggeessaa isaati argu baay'ee nama gaddisiisa.
kanuma gadda koo ibsachuun dhufee waaqayyo lubbuu isaa amaaruu warroonni isa jaallattan hiriyoonni isaa firoonni isaa maatii isaa hundiyyuu waaqayyo jajjabina isiniif haa kennu jabaadhaa homaa miti wanti waaqarraa dhufe immoo eenyumtiyyuu biyya lafaarratti hin hafu garuu xiqqoo ishii yeroo malee yeroo ta'u namatti dhaga'ama nama boochisaa duuti immoo guyyaa himatte hin dhuftu duuti tasa namatti dhufti hundi keenya du'aaf qophii taanee taa'uu qabna amma jirrutti waan gaarii gochuu namarratti waan hamaa yaaduu dhiisuu yoollee nama miineellee yoollee nama balleessinellee nama sana dhiifama gaafachuu nama immoo dhufee immoo balleessaa kooti dhiifama nu gaafate laphee araaraa qabaachuu fi qabna kanaafuu biyyi lafaa xiqqoodha biyya kan lafaa kanam jennee hundi keenya wal nyaachuu haa dhiifnu wal loluu haa dhiifnu waan gaarii waliif haa yaadnu guddina walii keenya waliif haa yaadnu biyyi lafaa xiqqoodha yoo waan gaarii hojjenne namni gaafa du'unillee imimmaan buusee nuu bu'a jechuudha yoo waan gaarii hin goone ta'e garuu yoo biyya lafaa kanarratti waanuma hamaa goona ta'e garuu namoota birattis hin jibbamna waaqayyoon birattis hin jibbamna kanaafuu obbolootan koo hundi keenya waan gaarii waliif haa goonu laphee araaraa waliif haa qabaannu laphee dhiifamaa waliif haa qabaannu isiniin jedhaa obboleessa keenya immoo waaqayyo lubbuu isaa amaaru maatiif firoottan isaatiif jajjabina haa kennin jedhaa xiqqoo ishii viidiyoon koo hin gurraachaa anis xiqqoo gurraacha'een jira ala ooleen dhufa xiqqoo jidduu kanas na dhukkuba jira waan ta'eef kanaaf anin isiniin jedhaa viidiyoon immoo warroonni ilaaltan laayik sheer godhaa isiniin jedhaa sheer godhaatii hundanaa qaqqabsiisaa waaqayyo obboleessa keenya lubbuu isaa amaaru waaqayyo araara isaa balleessaa isaatiif dhiifama haa godhuu fi waaqayyo hunda keenya balleessaa keenyaaf dhiifama nuuf haa godhu lubbuu isaa immoo waaqayyo jannataa galchuu namsiisaa amaaru galatoomaan isiniin jedhaa baay'ee jabaadhaa isiniin jaalladha hunda keessaniyyuu